guddaa qabdu. Abjuu qabdan isaan galmaan ga'uuf qormaata baay'eetu jira. Akkuma kan dura isin ibsatti namni abjuu qabu maal jechuu danda'a? Namni abjuu guddaa qabu abjuu san galmaan ga'uuf yeroo hundeen kufanii kaa'anii hojjetan dadhaba. Garuu waan baay'eetu jira. Harka kan kennine qormaata baay'eetu jira. Abjuu keessan galmaan ga'uudhaaf qormaata baay'eetu jira. Namoonni baay'een abjuu qabu garuu abjuu isaanii galmaan akka hin geenye qormaata kan ta'u tokko shakkii. Abjuu galmaan ga'uu danda'a. Natti ulfaachuu danda'a. Akka tasaa natti ulfaachuu danda'a. Shakkii keessa galuu jechuudha. Kassanuu danda'a. Namoonni yaada fudhachuu dhiisuu danda'u. Namoonni wanta namni hojjetu fudhachuu dhiisuu danda'u. Kassanuu hin danda'a. Waan baay'ee jechuudha. Shakkii keessa galuu jechuudha. Shakkuu hin barbaachisu. Abjuu guddaa qabda taanaan shakkuu barbaachisu. Shakkii barbaachisu. Shakkii of keessaa baasu. Lammaffaa sodaa. Fear of failure. Kufuun danda'a. Namoonni maal naan jedhu, maatiin koo maal naan jedhu, hiriyoonni koo maal naan jedhu. Baay'ee sodaa ofitti uumaa jira, sodaa ofitti horuu. Maaliif waa tokko hojjechuudhaaf yookaan haala keessi keenya hin shakkaa hin sodaata. Waan shakkinuuf hin sodaata. Sodaa ofitti dabaluu jira. Sodaan shaakala jireenyaa ta'ee jira waan ta'eef yeroo ammaa. Kanaaf sodaa keessaa ba'uun dirqama. Kaan immoo namoota baay'eedha kan duuba nu gottatan akka gara abjuu keenyatti hin tarkaanfanne jira. Abjuu keenya akka galmaan hin geenye namoonni baay'een duubatti nu harkisu, duubatti nu deebisu. Namoota hiriyoota keenya ta'uu danda'a, maatii keenya ta'uu danda'a. Abjuu guddaa qabaatan taanaan namoonni waan akka namaa nutti haasoftasin jechuu danda'u. Kun abjuu galmaan ga'uu dandeessu wanta akka namaaf haasoftasin sin jedhu. Namoota qormaata isinitti ta'a jechuudha. Namoota qormaata isinitti ta'a. Garuu dhaggeeffachuu barbaachisu. Dhaggeeffachuun barbaachisu. Nama qofa miti. Hiriyoota keessaa ba'uu dandeessu. Inni immoo abjuun qaba jedhee yookaan isheen abjuu akkanatti qaba jettee hojjechaa jirti sin jechuu danda'u. Kanaan booda soosaayitii irraa adda taatu, hiriyoota keessan irraa adda taatu. Namni abjuu guddaa qabu yeroo seera waan itti fayyadamu. Yeroo isaa hojii irratti waan dabarsuuf kaayyoo saniin waan dhaatuuf namoota hiriyoota dur baay'ee qabu sanarraa irra isaatti dhufu. Kanaaf rijeektis hin godhu namoonni baay'een isaa isa hojii nyaatinaa hin dhugina hin taphatinaa sin jechuu danda'u. Ati immoo abjuu guddaa qabda sin jedhanii tosee qoosuu danda'u. Kanaaf sodaan barbaachisu. Look, agartee hin hidhamtu jechuudha. Funyoodhaan siniiru. Akka abjuu keessan dhugoomsine funyoodha namoonni isiniiru. Fakkeenyaaf namoonni hoggaa abjuu guddaadhaaf kaattan you will never make it sinin jedhu. Hin dandeessu, hin gootu, hojjechuu hin dandeessu sinin jedhu. Baay'ee nama gaddisiisa. Namoonni akkana baay'eetu jiru. Wanta kana hojjetan hin hojjettu galmaan hin geessu hin jedhu. Kaan immoo forget your dreams. Abjuu kee dhiisin wajjin taphadhu. Abjuu kee dhiisin wajjin hin nyaadhu. Abjuu kee dhiisitoo nu wajjin hin bashannanu. Sinin jedhu. Namoota hiriyoota akkanaatti jira. Kana dhiisuu qabnu. I am better than you namoonni sin jedhu baay'ee jiru. Ana wayyaa, nama baay'een beeka. Qarshiin qaba. Bakkee hojjetan wanta hojjetan nan beeka. Ati hin beektu. Sin jedhu bari. Mooraalii keessa naanejjiisa namoota meeqatu jira sin jedhu. Ati kisaaraadhaaf uumamte asin jedha meeqatu jira. In kasaarta, you are a loser. You are a loser. Sin jedhu. Kanaaf kun hundumtu namni abjuu qabu tokko wanta nan seetu namni abjuu guddaa qabu qormaata baay'ee qaba. Qormaanni kun akka jiru beekuudha darja qaba. Qormaanni kun hundumtu akka jiru beekuudha. Isaan booda abjuu keessan itti deemni irratti hojjechuu yeroo ofii kennuun ofii haasa'uu irratti yeroo hunda xiinxaluu isaan booda
abjuu keessan dhugoomsatti dhuftu jechuudha. Namoota hin gaafatinaa, namoota hin ilaalinaa. Abbuma barbaade haa ta'u namoota dhaggeeffatan taanan namoota bareechiisuudhaaf yookaan nama akka keessanitti yaaduun ala nama akka keessanitti abjuu guddaa qabuun ala namoota biraa namoota abeeyyii ta'an namoota dadhaboo wajjiniin namoota giddugaleessa wajjiniin jiruu isaanii hambarreen gaddaa sana abbaa digdammaa irraatis ammas jiraachatti jiran isaa wajjiniin haasawaa diskasii gochuun barbaachisu. Just strong minds discuss ideas. Eleanor Roosevelt. Weak mind discuss about events. Weak mind discuss about people. Namoonni dadhaboo waa'ee namaa ta'anii to'asan. Kaaffee, reesturaantii bakkuma argatan ta'anii tuyi namoota hamachaatii oolu. Namni akkana ta'e abalu wasiin ba'e abalu akkana godhee abalu waan oduu bu'aan qabne haasa'aatii oolu jechuudha. Sammuu cimaa qabda sammuu kee yaadi waa'ee yaadaa qofa yaadu wanta yaada san amanuu egaa wanta booda of amansiisu jalqaba duraa wanta hojjechuudhaaf qophoofte tokko abjuu keessan galmaan ga'uudhaaf of amansiisuu barbaachisa. Egaa of amansiifteen booda ofitti amanuu isaan booda abjuun kee walakkaa isaa hojjetamee jechuudha. Walakkaa isaa akka galmaan keessatti yaadu. Wanti gochuu qabnu kana abjuu guddaa qabaate taanaan abjuu keessaniif gargaraa ganama hojjedhu namoonni waan sin jedhan hin dhaggeeffatini wanta namamii wanta rabbii wajjin walitti sibuus hin hojjetin malee yaadi hojjedhu namoota biraas ni dabarsan maatii keetiif ni dabarsitan. Kanaaf abjuu guddaa qabaate taanaan qormaata baay'eetu jira. Qormaata kana immoo haala salphaan darbuu ni danda'ama. Dhaggeeffachuu dhiisu let it be dhiisu. Homaa dhiphachuun barbaachisu namoonni waan baay'ee sin jedhu hiriyoota kee durii baay'ee qabdataa isaan irraa haala ta'uu dandeessa. Kanaaf wanta ati shakkitu tokko hin jiru. Maaliif kaayyoodhaaf dhalatte waan ta'eef namoonni baay'een kaayyoo qabu. Kanneen biroo garuu fedhii qofa of keessaa qabu. Roosevelt fedhii qofaa waan qabu. Iffeeta osoo kun kan kiyya ta'e osoo kun an kiyya ta'e jettee tofee fedhiin qofti bu'aan qabu. Kaayyoo qabaachuudha. Kaayyoo kee galmaan ga'uudhaaf immoo kutannoo si barbaachisa. Of amansiisuu barbaachisa. Ofitti amanuu barbaachisa. Kanaaf abjuu qabdaa abjuu kee galmaan ga'uudhaaf har'a ka'ee hojjedhu wanta nama sodaachisu hin jiru. Sirriitti hojjechuudhaaf yeroo hunda yeroo keetti fayyadamni jechuudha. Yeroo itti fayyadamni yeroo keessan seera itti fayyadamuun dirqama ta'a. Yoo akkas gootanii abjuu keessan galmaan ga'uu kan dandeessanii viidiyoo sabskiraaybii fi laayikii gochuu hin irraanfatinaa. Viidiyoon biraa akkas hin ga'u. Thank you so much. Guddaa galatoomaa.